Jaarraa kudha saglaffaa keessa seenaan shamarree Oromoo takkaan dubbatamam. Seenaan kun dhageettii guddaa qabaatus kanneen seenaan kun dhugaa ta'uu shakkanis kumaaf kitilam. Seenaa kana qulqulleessuufis qorannoon hedduun taasifameera. Artistoonni Oromoo hedduun isaanis Alii Birraatii hanga Kadiir Martuutii hanga Andu'aalam Gosaatti waa'ee simboo bareedina shamarree tanaa barreessanii walaleessanii weeddisanii weellisaniiru. Qophii keenya har'aatiinis seenaa durbee Oromoo Biliillee yookiin Mahabuubaa waan qopheeffanne qabna nu waliin tura. Qophii keenyatti seenuun dura immoo chaanaala YouTube keenyaatiif haaraa yoo taatan subscribe, share fi like gochuudhaan nu jajjabeessuun amaanaa isinitti haa taatu. Biliilleen maqaa maatiin ishee akkuma aadaa fi duudhaa Oromtichaatti isheef moggaasanidha. Kan dhalatte Oromiyaa dhihaa bakka Gummaa jedhamutti. Barri isheen dhalatte bara 1820 keessa ture. Biliilleen dhalatte yoo waggaa 10 guuttu bara 1835 hanga 36 biyya isheen dhalattetti lolli ka'e. Sababa lola kanaatiinis abbaa fi obboleewwan ishee nama 6tu jalaa ajjeefame. Biliillee fi obboleettiin ishee ammoo booji'amanii gabroomuuf dirqamani. Sanaan booda obboleewwan lamaan kun naannoo Amhaaraa gara magaalaa Gondaritti fudhatamuun achittis gargar bahani. Akka carraa ta'ee Biliillee fi obboleettiin isii sana booda deebi'anii wal arguu hin dandeenye. Sana booda Biliilleen Gondar irraa gara magaalaa guddittii Suudaan kan taate Kaartuumitti geeffamte. Kaartuum irraa sirna bulchiinsa mootii Muhammad Alii keessatti biyya Masriitti gabaan garboota magaalaa Kaayirootti gaggeeffamaa waan jiruuf bara 1837 keessa gara biyya Masrii magaalaa Kaayirootti gurgura daldala garbaatiif dhiyeeffamte. Yeroo kana biyyoota bahaa daawwachuuf bara 1835 eegale imalarra kan ture ilmi mootii Jarman Harman Pakler magaalaa Kaayiroo gahe. Akka tasaa ta'ee guyyama kana Biliillee gurguraaf gabaa baasanii waan turaniif innis akkuma naatoo Biliilleen qabdu argeen bituuf itti gaggabees hin dhiifne. Bitees maqaa isii Mahabuubaa jedhee moggaase. Mahabuubaa jechuunis afaan Arabaatiin jaalallee koo jechuudha. Herman von Pakler akka kitaaba yaadannoo isaa maxxansa saglaffaa keessatti barreessetti shamarree tana garboota biroo irraa kan adda taasise isheen uffata aadaa biyyatti dhalattee fi faaya adda addaa qaama ishee irratti argeeti. Kunis akka isheen reefu gara gabaatti dhuftu agarsiisa jechuudhaan dubbate. Herman Pakler akkuma bitateen do'annoo isaa itti fufe. Biyya Masrii magaalaa Kaayiroo irraa Mahabuubaa fudhatee imala waliin eegale. Herman Pakler haadha manaa isaa biyya Jarman jirtuufis akka Mahabuubaa bite xalayaa barreesseefi ture. Waa'ee Mahabuubaas jaalala isiif qabuu fi isheenis isaan gargar baatee jiraachuu akka hin dandeenye irra deddeebi'ee barreesseefi ture. Biliilleen yookiin Mahabuubaan umriin ishee ijoollee haa ta'u malee dubartii iftoominaa fi haqummaadhaan guutamte turte. Yaannii fi hojiin ishii akka nama guddaa ture. Sababa kanaafis Herman Pakler daran ishii jaalate. Qulqullina garaa ishii fi fedhiin Biliilleen barumsaaf qabdus guddaa qalbii isaa fudhate. Kanarraa kan ka'e afaan Arabaa fi afaan Jarmanii akka barattu waan barbaadeef bakka daawwachuuf deemu hundattuu Mahabuubaa of biraa hin hambisu ture. Yaadni isheen iddoo tokko erga daawwattee booda kennitus baay'ee isa raaja. Amalli ishii kun amala cimaa Pakler yeroo Awurooppaadhaa dhufuu qabu akka jijjiirratu dirqamsiise. Kanaaf Pakler yeroo tokko nama dhugaan wajjin jirtu wajjin ooleen yeroo dheeraa booda nama dhugaa ta'e jedhee barruu isaa irratti barreesse. Paklerii fi Mahabuubaan biyyoota bahaa waggaa 3 erga daawwatanii booda bara 1840 gara dachee Awurooppaatti deebi'ani. Yeroo kana Mahabuubaan dhukkubni sombaa fi heexoo waan qabeef baay'ee dhukkubsatte. Nafti ishees baay'ee huqqatee lafeetti baate. Pakler osoo garaan jibbu Mahabuubaa mana isaa Muskaa jiru keessatti doktora isaatti amaanaa kennate. Haadha manaa isaa kan dhukkubsattee ciiftu gaafachuu gara Baarliin deeme. Yeroo kana Mahabuubaan baay'ee dhukkubsattullee dargaggeessa biyya ishee Ooshuu Aagaa kan jedhamuun wal barte. Ooshuu Aagaa irraan immoo hayyicha Jarmanii kan afaan Oromoo qoratu Tuucheekiin wal barte. Hayyichi kunis sirba Oromoo kan Biliilleen sirbite galmeessee dhalootaaf dabarseera. Ijoollummaa isheetii kaasee guddisee jaalallee akka ija isaatti ilaalu kan taasise. Pakler haati manaa isaa waan guddaa dhukkubsatteef Baarliin irraa gara Mahabuubaatti deebi'uu hin dandeenye. Garuu xalayaa ni barreessaaf ture. Mahabuubaas dhukkubni guyyama guyyaan itti cimaa adeeme. Biliilleen dhukkubicharraa akka hin dandamanne garaan ishee waan beekeef yeroo duutuu Pakler akka ishee bira taa'u guddaa hawwite turte. Fedhii ishee kanas dhukkubsattee barreessuu waan dadhabdeef doktorri ishee yaada ishee barreesseef. Yeroo xalayaan kun harka Pakler gahetti haati manaa isaa daran waan dhukkubsatteef gara Mahabuubaatti hatattamaan deebi'uu hin dandeenye. Kanaaf rakkina irra jiru ibsee xalayaa fi meetii maqaan Mahabuubaa jedhu irratti bocame ergeefi ture. Garuu yoo xalayichii fi meetichi onkololeessa 27 bara 1840 Muskaa gahu Biliilleen xalayichaa fi meetiin wal arguu hin dandeenye. Biliilleenis isa dhumaatiif du'aan addunyaa kanarraa boqatte. Sagantaa keenya kanarraaf qopheeffannes kanumaan goolabneerra. Seenaa namaas ta'ee seenaa lafaa kan barbaadan iddoo sanduuqa yaadaatti nuuf barreessaa. Akkasumas chaanaala YouTube keenyaa subscribe, share fi like cuqaasuudhaan nu jajjabeessaa.